dibame. Fuulli biyyalleen akkasumatti badee jira. Qaamni biyyalleen akkasumatti badee jira sibiidhaan sanii ilaalamu. Dhiifamamee waan eeguun turre dhagaa jira sanii binnaan galee sanaa. Ija kiyyaa akka kanaan agartu beekte qaama biyyallee. Kami bitaa moo mirga taabbataa verify. Mirgaa ija mirgaati asiidiin irratti naqame fuulli kiyya guutuun badee jira qaamni kiyyalleen akkasuma badee jira funyaan kiyyalleen akkasumatti asiidiidhaan muramee jira gurri kiyyalleen akkasuma muramee jira saniin ilaalamu The reason why it came is I'm not able to see the right side because of the acid that's Okay. you can see the stress is burned out, then also it's not burning because of the acid. All right. All right. Is there any eye pain at all? Goodbye. ijji nan agartu wanta iftiina qofaa seenee ba'a malee kirara nama addaan an baastu fuullaa Like with the eye, I can't see anything. I can only see like maybe the light. I can feel the light, but I can't see anything. Yeah. Is there any pain in the eyes at all? Ija keessatti dhukkubbiin jira. dhukkubbiin hin jirtu ija keessatti dhukkubbiin qabu waan amma qaamni kiyya hundinuu kun tapha kana kaamuranii irra goggodamee jira beekta ijji kaanillee kanumaan agartu xiqqasha foon ija sanarratti godhamee jiru jira xiqqasha nagar rakkistee jirti beekte. Temperature clarify. Maalintanii foon bakka garii irraa muranii bakka garii isinii baran. Akkasi ija kiyya takkeetti haftee agartu sana kana gogaa gubbarraatti gaddeebi'ee ija akka cufattu godhu kana foon tafarraa muranii jiran na godhan beekte. Kanallee xiqqasha na rakkisu jira ijjummaan takkeetti nan agartutum akkasitti aliilaa miti akka ija kudureenii sanii miteeti. I'm pain. I don't have the pain in the eyes, but I have all over the body because they did kind of like grafting of the skin from other men. They grafted it to the other eye. So I'm only seeing the left eye and also I'm kind of grafting that. Okay. I have pain around where they did the grafting. Okay. Any headaches at all? Mataan hin dhukkuba. Mataan eegaan as dhufe guyyaa namna dhukkube ijjilleen imimmaan ni haasti beekta amma kanan agarritanii sin jirtu illee imimmaan ni haasti dhukkubbii kan qabne illee isaan imimmaan ni haasti. I have headache, pain, and also the right eye, the one which I'm saying I can't see anything with it, is teary sometimes. Yeah, it's teary, so it doesn't pain. Okay.